Magaalaa qulqulleessuun balfa qofa qulqulleessuu osoo hin taane hiyyummaa fi wallaalummaas qulqulleessuudha jedhanii jiraattonni magaalaa Adaamaa. Hooggansi bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi jiraattonni magaalattii duulaan magaalaa Adaamaa qulqulleessaniiru. Shumii Badhaasoo gabaasa dabalataa qaba. Magaalaa bareedduu fi jireenya mijooftuu taate uumuu fi qulqullina addaan hin cinneen qulqulleessitu barbaachisa. Magaalaa Adaamaa giddugala konfiraansii kan taate yeroo hundaa keessummaa hedduu simatti. Magaalaa nama hedduu keessummeessitu miidhagsuu fi hirmaannaa hawaasaatiin qulqulleessitu barbaachisa. Duula qulqullinaa kanaan rakkoolee magaalaa Adaamaa keessatti kuufamaa turan hunda xaragnee balleessuudha jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee. Harki keenya hiyyummaa ni xaraga. Harki keenya doofummaa ni xaragaa, wallaalummaa ni xaragaa. Harki keenya, sammuun keenya, yaadni keenya aadaawwan booddeettafoo, aadaawwan uummata keenya gargara qoodan, aadaawwan hojii keenya duubatti harkisan hunda xaraguu irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Rakkootti waa'ee bahuu osoo hin ta'in fala barbaaduun furmaata fiduutu biyyas jijjiira jedhame. Mootummaa rakkoodhaaf rakkoo faarsu osoo hin taane uummata isaa gurmeesse ummata isaa ijaaree rakkoo waliigalaa uummanni isaa qabu qindeessuudhaan rakkoo irratti uummata duulchisuudhaan hiyyummaa keessaa bahu mootummaa haala mijeessu uumuudha. Isa kanaaf yaadama haaraa Ismaart Adaamaa jenne hojiitti hiiknee jiraattonni magaalaa Adaamaa bu'aa isaa argaa jiru. Garaagarummaa tokko malee hojii misooma irratti uummata keenya hirmaachisuun nageenya uummataa mirkaneessuu qabna jedhan itti gaafatamaan paartii badhaadhina bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu. Afaaniin amantaadhaan osoo waliin qoodiin uummanni magaalaa keenya tokko ta'ee hojii nageenya, hojii misoomaa irratti, hojii hawaasummaa hunda irratti hirmaachuu qaba. Uummanni abbaa ta'uu qaba kan jedhu sana agarsiisuudhaaf sochii misoomaa, sochii nageenya kan hawaasaa taasisuu kan keessatti qabatu waan ta'eef kanaaf karoorfamee uummanni illee bifa kanaan irratti hirmaachaa jira. Hojiin kun kanaan boodas bifa adda addaatti kan itti fufaa jira. Namoota dhangala'oo xuraawaa bo'oo bishaaniitiin wal qabsiisuun magaalaa xureessanis hordofuun tarkaanfii seeratiin to'atamuu qabu jedhan hojii gaggeessan waajjira kantiibaa obbo Mangistuu Nageessoo. Kanaan dura bo'oo lolaa keessatti kan lakkisiisuun tubboodhaan wal qabsiisuun jira. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana koree adda addaa ijaarree hanga tarkaanfii fudhachuudha taasisuu jalqaba hubannoo uumna. Itti aansineeti wantoonni akkasii hoggaa jiraateetiin jedhe tarkaanfii sirreessaa fudhachaatiin sirreessaatiin jira jechuudha. Amma rakkoon akkasii baay'ee namaatiin jiru sirreessaatiin jira jechuudha. Hirmaattonnis hojii qulqullinaa kana galmaan ga'uuf itti fufinsaan akka hojjetan himu. Duula qulqullinaa kana har'a qofaa miti ka'ee galee qaata eegalee itti fufna jechuudha. Guyyaa torbaniin magaalaa walitti baanee akka magaalaatti baanee kutaa magaalaadhaan qoodamnee qulqulleessina jechuudha. Ijaarrillee qoshasha madaabaraan ol kaa'anii baasan lafatti gatu nuti immoo kaafaan kaafneet madaabaraatti na'ina madaabaraa sabasabneet iddoo tokko ol keenya achirraan kaafneet yeroo konkolaataa keenya jecha. Namoonni kan baanii qulqulleessan qofa otoo hin taane mooruma isaanii keessaa eegalee naannoo isaanii balbala isaaniirraa eegalee qulqulleessuun isaanirra waan jiraatuuf isaan kanneen immoo dhufanii namoota alaa dhufanii qulqulleessan qofa eeggachuu otoo hin taane fuuldura ofii, mooraa ofii, naannoo ofii, qaxanaa ofii qulqulleessuun akkanumaanis immoo qulqullina magaalaa ofii eeguun ni danda'ama jechuudha.